godhamaa maal jedhamaa hojjetamu miti isinii galee kanaafuu biyya namaa keessatti carraa qabdan kana hiree qabdan kanatti fayyadama yoo kan hojjettan ta'ee jedhe yoo kan ammoo biyya keessanitti galtu yoo ta'ee jedhe of amansiisaati rakkoon akkanaas yoo na mudate chaalenjiin akkanaas yoo na mudate injifachuudhaaf nan danda'a jedhaate ofitti of amansiisaati biyya keessan galaa ilaalaa sanarra hunda garuu wanti isiniin jedhu shamarran keenya gara bultiitti gara ida'amuu maaliifi biyya namaa keessa yoo teessee waggaa 20 yoo teessee maatii gargaartee jette maatiin alhamdulillah jedhu osoo isin guyyaan birrii isaan si gaafatan itti ergita ta'ee jedhe maatiin alhamdulillah jedhu of course maaliifi innis akkan jenne qaba birrii 100 argachuudhaaf inni boolla 100 lixee baa yoo ta'e Itoophiyaa keessatti atachi teessee birrii 1000 ergitaaf yoo ta'ee jedhe miira ittiin hojii hojjetee of bulchuudhaaf maatii bulchuudhaaf yaadu hin jiru abbaan keessaati keessa yoon kana jedhu abbaa keessan gargaaraa jechaan jiru maaf gargaartan jechaan jiru gargaaraa ajirii guddaa argatu rabbii bira maaliif dirqamallee qabdu jechuudha abbaa keessan kunuunsu garuu nagahee jira ilmoo koo waggaa hangana naaf xaartee jirta amma jireenyuma kee jiraadhu dee sittin sarmu maatiin sin dhiisu sii galee harka kee keessa eeguun isaa nafu osoo hangam qabeenya qabaate osoo konkolaataa meeqa balbalarra dhaabee jiraate osoo mana bareedaa maalii keessa jiraate maallaqni biyya laatii dhufu kun akkuma waan lafa keessaa gad ba'uu itti fakkaata sinii galee waan tokko waan ifaajjee ta'aabdee argattu ittiin fakkaatu nama biyya kanaatti dhugaan isiniin jedhe yeroo baay'ee na aarsan wanti kun maaliif namaaf hin yaanne obboleewwan keenya kun akkamitti akka maallaqa san fidan quba qabuu laata waan jedhamu yeroo yaadu namatti dhaga'ama baay'ee isinii galee dantaan qabu namni biyya keessaa kun jechuudha namni wayii yeroo biyya laatii dhufee jedhu kiisiinsaa shaanxaansaa ibir rifeensisaa kun illee waan keessatti dhoskee maallaqa baatee deemutti fakkaata namni akkamitti akka jiraatu quban qabu biyya namaa keessatti dhugaan isiniin jedha gara laafina wanti jedhamu wayii hin jiru of yaadadhu abbaan kee obboleessi kee rakkataadha sokee haadha kee abbaa kee qofa osoo hin taane haadholee abbootii Itoophiyaa keessa jiran baay'ee rakkina keessa jiru dhugaadha garuu ati siree keetti fayyadamuu danda'uu qabda waggaa 50 jechuudha waggaa 50 osoo maatii kana tajaajiltee gaafa waggaa 51ffaa dadhabdee nagaa jettee Itoophiyaa galtee jettee hanga torban tokko qofa si obsu maatiin kee gaafa torban tokko darbitee jettee dantaa kee ofii keetiin of marii yaa bofaa of marii isa jedhamu jechuudha irra guddeessa dhugaan jirtu yoo afaan illee baasanitti himne jechuudha dantaa kee hin qaban of yaadadhu maallaqa hojjettu yoo jetti birrii 500 ta'ee jedhee birrii 500 sana keessa birrii yoo guddate birrii 50 maatii keetii ergi 450 jireenya keetiif lafa kaa'adhu hojjetadhu si galee dhiirri tokko inni biyya keessa jiruuf inni biyya namaarra jiru ilaalchinni siif kennu garagara maaliif shamarama fakkeenya biyya keessa jirtu tokko dhiirri tokko yoo si wajjiniin bultii ijaarrachuu barbaadee jedhe waan irraa barbaadu hin qabu maaliif already mucaan kun haadha abbaa bira jiraatti waan ta'eef gargaarsa maatiitiin dipendentii taatee jirti waan ta'eedhaaf maallaqattiin hangas mara jireenya isaaf isii fooyyessuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf ga'u hin qabdu jedhee waan yaaduu fi waa'ee expect irraan eegu siirra shamara biyya namaa deemtee dhufte irraa garuu osoo siin bareeduu miti nurraleen akkuma sila siniin jedhe fakkaatte illee gonkuma jechuudha siirraa waa barbaaduu nafu kanaafuu nama waa sirraa barbaadu ammoo ati dirqama waa qabaachuu qabda nama sana wajjiniin jireenya gammadaa jiraachuudhaaf nama sana wajjiniin jireenya bareedaa jiraachuudhaaf sii galee kanaafi jireenya keessanitti hin qoosinaa isinii galee wanti hunduun darba bultiin garuu keessattuu intala shamaraatiif baay'ee murteessaadha finfinnee kana keessatti waa baay'een taajjabe waa baay'ee jechuudha amma dura mana bunaatti bakka malleetti dhalaa biraan argitan dhalaa bashaamari dhalaa oromoon argitan wallaahi isiniin jedha dhugaa rabbii har'a garuu osoo finfinnee keessa sochootanii bakka kashlabbee bakka wasaka kan dhaabatu ijoollee oromooti sanuun qaanfatanii uffata aadaa oromoo uffatanii boquutu nama caba qoleetu nama caba nama qaanfachiisa kana kan godhaniif maali irra guddeessi isaanii warra biyya namaatii dhufan yoo biyya keessa dhufanii gara maatiitti akka hin deemne sii galee maatiin maal isaaniin jedhe ollaan maal naan jedhe waan akkasiitiif jettee finfinnee kan akka waan Ameerikaa Waashingtan DC jirtu wayita akka waan namni sii beeku as keessa hin jirree wayita akkuma feete taate keessa jiraatti safuudha keessattuu finfinnee keessatti mana bunaa dhaqaa bakka jimaan gurguramu dhaqaa bakka beektee waanuma bakki jimaallee warradii araada biyyattiitti kun beekamaadha soke bakkuma fokkatoo wayiitti wanti balbala irraa argitan dhalaa oromooti amma dura dawaadhaa fi barbaadaa dhalaa oromoo osoo jireen argitan wallaahi summa wallaahi osoo hangam kashlabbee taate osoo hangam durriyyee taate osoo hangam kaayyoo dhabeettii taate bakka fokkataa akkasitti hin dhaabbattu hin argamtu duutee baddi malee sii galee namuma jaallattu sana wajjiniin waan feete illee taati malee
ala baatee kaatee sanyii biraa wajjiniin gosa biraa wajjiniin maallaqaaf jettee qaama siin gurgurattu bakka fokkatoon dhaabbattu. Har'a garuu shamarrii Oromoo dhaaltee jirti jechuun danda'amu Finfinnee kana keessa bakka baay'eetti jechuudha isinii galee yeroo baay'ee argaan taajjabaa jira isinii galee kanaaf please xiyyeeffannoo ofiif kennaa hin qoosinaa miidiyaa irra sa'a 24 teessanii bakka tajaajila hin qabne bakka bu'aa hin qabne asirratti teessanii kolfuu taphachuu maal jechuu inni asirratti miidiyaa irratti taa'ee yookaan geemii taphatu yookaan maal ta'u atachi jala teessee kolfaadhuma koomantiin dubbisaa taaptaa godhaadhuma yeroo kee dabarsita guyyarraa garuu umriin kisitti dabalaa jira guyyarraa ati sochiin ati gochaa jirtu isoo leezii hireen kee borii hoo sii galee maatii amma ofiifuu dhaabbachuuf gidintiraa jirutu boruu yoo rakkattee jette cinaacha isaa irratti qolee ofii irratti si baatee rakkoo keessana keessaa si baasuuf ta'araa? No way. Isatti jireenyi ulfaataadha waan ta'eef dantaa kee hin qabu. Socha hojjedhu dhaabbadhu iddoo feete fidii siin jedha. Sii galee kanaaf yeroo keessanitti fayyadamaa. Hojjedhaa hanga hojjettanu jechuudha. Dideen jennee kabajumaan biyya keessan dhufaati. Dhiiras akka barbaaddanillee yoo hin taane isuma ta'e illee ta'u bultii wajjin ijaarratanii jireenya keessan safartanii jiraachuuf xiyyeeffannootti godhaa obboleewwan kiyya shamarranii wanti waan kana irraa mata duree godhee dubbachaa jiru shamarran waa baay'een taajjabaa jira darban biyya keessa dhufee jedhe wallaahi waa baay'een taajjabaa jira wantoota dhalaa Oromoo irraa amma duran eegne baay'eetu Finfinnee kana keessatti mul'ata Finfinnee qofaa miti magaalotuma biyyattii hedduu keessatti information hin dhageessa beektee zamanni zamana dijitaalaati namni waan jiru kana waliin dubbata waliin mari'ata wantoota fofokkatoo dhalaa Oromoo irraa mul'ataa jira. Rakkoon kanaa moonni guddaan maali? Intaltii Oromoo jireenya si kaayyootti gootee deemsifachuu dhabuu. Bakka mallee bakka hin taanetti kufuudha gufachuudha. Isinii galee abdii murannaa givaappii gooti jechuudha. Isinii galee kun immoo gara boodaatti shamara Oromoo qofa osoo hin taane saba kanallee rakkoo keessa galcha. Maaliif? Ilma dhiiraa jabaa tokko duuba intala shamaraa jabduu tokkotu jirti jedhama. Isinii galee shamarri Oromoo erguma wama argitetti abdii murattee kunoo bakka fokkatootti jireenya si gatti yoo ta'ee jedhe ilma dhiiraa kana wajjiniin kan mana qabee dhaloota jabaa ta'e dhaloota bilchina qabu kan oomishu eenyu. Kunis gaaffii namatti uuma jechuudha. Kanaaf hanga dandeessaniin biyya namaa keessan hanga jirtanutti isinii galee xiyyeeffannoo jireenya keessaniif godhaa. Umriin keessan dargagguma qaba. Isiniif galee maammadoon akka kootii kun hayi lubbuu bareeddu qashtii sii du'e sii maraadhe maal jeda. Gaafa guyyaa tokko lama hanga jedhutti qashtii ansi malee lafti kun naatti dhihuu naaf hin bari'u na didaa lafumti kun ilaali numti rabbii uume kun naa dhihuu didaa jedhee yeroo jedhatu miskiinni kun anis hin jaalladhe kana jettaa jedhee akka tafkiisi qabatee gaafa xiyyeeffannootti godhaa shamarran keenya gowwoomina isin miidhamtan jettuun sabatu miidhama hawaasatu miidhama waan ta'eef xiyyeeffannoo jireenya keessaniif kennaa. Isa ramadaanaa biyya keessaa biyya alaa jedhamu wal qabatee wanti jechuu barbaannu dhugaa dubbachuuf maatii keessan biratti yemmuu ramadaana soomtan gammachuu guddaa isiniif uuma. Maaliif? Biyya namaa teessee maallaqni itti argituuf kunii fi qaamaan inni bira jiraattee bishaan wayii buuftee haadha keetiif kennitee yeroo haati kee bishaan dheebotee dhugdu bishaan ati buufteef yeroo abbaan kee bishaan dheebotee dhugu bishaan ati buufteef ija keetii yeroo argitu wallahi gammachuun sana achi hin jiru. Wallahi summa wallahi gammachuu adda argattu. Biyya namaa teessee waa gargaaruu dandeessa sii galee. Biyya namaa teessee maallaqa ergitee fi waan isaan nyaatan waan isaan dhugan gochuu fi dandeessa. Garuu gammachuu hangas gahu wayiin argattu sammuu kee keessaa isinii galee. Qaamaan yeroo bira jiraattee garuu waan ati gooteef sana yeroo exact ija keetiin argitu gammachuu adda ta'e wayii, miira adda ta'e wayii, humna adda ta'e wayii, jabina adda ta'e wayii si keessatti uumama jechuudha. Satisfaction sana argachuu danda'uu qabdu jechuudha isinillee. Maaliif ofii kiyyaa waan argee jechuudha isinii galee. Amma biyya namaa ture kana osoo maatii kootti nufi kan ture sanan gaabba wayita garii dhugaan isiniin jedha. Kanaaf hanga dandeessaniin carraa qabdu yoo ta'e jedhe galaa biyya keessanitti galaatii haala jiru ilaalaatii isinillee muuxannoo jireenya hawaasaarraa fudhattu san booda jireenya keessan gaarii gootanii gara fuulduraatti tarkaanfachiiftu jechuun barbaada. Garuu yeroo qabdanutti fayyadamaa shamarran keenya. Yeroo qabdanutti fayyadamaa. Yeroo keessan ittiin qoosinaa. Tarii isin haala marra jirtan kun guyyaa dalaga madaamii irra ooltanii galgala bakka hin taane yeroo dhaabattanu sammuu keessan bashannansiisuuf, bohaarsuuf, dadhabbii keessan isin dagachiisuuf isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu akka addiktiivii yookaan suusiitii araada. Namni jimaa qama'ee bare tokko yeroo jimaa sana qama'ee jedhu boru waan deebi'ee qaamutti hin fakkaatu mirqaaneera waan ta'eef. Eeyyee baqa dantaa isaatuun qabu jimaa kana jechuudha. Hangalafti bari'utti bara.
Boru yeroo lafti bari'ee gade jechuu jalqabeera mummachuu. Inni si jaaratuutu barillee akka sana. Inni shishatuutu barillee akka sana. Isinii galee jaallatees osoo hin taane osoo hin jaallatin waaqa lama qaba jechuudha namni kun rabbii lama qaba jechuudha. Bitamee jira urradii. Sammuu keessan kennitaniifii jirtu jechuudha isinii galee. Tiktokii kanarra wayita dhuftanii callistanii teessanii yookaan bakka faayidaa hin qabne wayii bakka hiriyoota keessanii mana ijaazaa dhattanii tuubboo shiishaa kana qabdanii achitti istaayila wayii fakkaachuu danda'a yeroodhaaf. Garuu kun istaayila miti. Kuni salphina. Kuni sharafa ofii ajjeesuu, gatii ofii ajjeesuu. Of eeggadhaa. Kiyyoo baay'eetu biyyoota Arabaa keessattis biyya keessatti shamarraniif qamadamee jira. Tiraappii jechuudha kan qabee kaayyoo siirraa si gufachiisee duubatti deebisu jechuudha. Kanaaf shaarpii ta'a, qaroo ta'a, bilchaadhaa. Tolee obboleewwan kiyya. Hunduma keenya iyyuu rabbii nu haa eegu. Dubbii isinitti dheeresseera natti fakkaata. Egaa xiqqaattus gorsi wallaalaa yeroo tokko keessaa waa argachuu hin danda'ama waan ta'eef. Eeyyee. Bakka isin fayyaddu fudhaa bakka ammoo nuuf hin taatu jettan dhiisuun mirga keessa. Eeyyee. Jaalatoo limaamee godhatuuf jabaa nama jiraadhu. Maaliifuu obboleewwan keenya Islaamaa hunduma keenya baga Rabbiin ji'a ulfaataa fi kabajamaa ji'a Ramadaanaatiin nu gahee jiini kun dhugaa ji'a baay'ee galatoomaa yaadni keessan akka yaadni koo isinitti tolee koomentii jalatti naaf barreessaa jirtu ulfaadha galatoomaa ji'a baay'ee namatti toludha dhugaa Rabbii dubbachuudhaa fi sammuun namaan boqata parsanaaleen ofirrumaa wanti muuxannoo fudhadhu yeroo Ramadaanni qaqqabee jedhu yeroo Ramadaanni seenee jedhu keessi koo tasgabbii qaba. Wallaahi yoo kiisii koo keessa farankaan tokko hin jiraanne sumuuniin tokko illee hin jiraanne akka ana caalaa namni sooressi hin jiru addunyaa kanarratti. Sooressi jechuudha isinii galee keessi koo na gammada waan hunda waan hin qabu hin dhabe waan hin jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif ji'a caalaadha. Ji'a baay'ee jaallatamaa ta'edha. Ji'a Rabbii waa hunda keessa nu laaffisee wantoota munutti ulfaatu wantoota munutti jabaatu irraa fageessuudha. Kanaafuu hanga dandeessaniin carraa kanatti fayyadamaa shamarran keenya miidiyaa irratti wantoota hin taane maxxansurraa of eeggadhaa please. Maaliif isin qofa osoo hin taane namoota biroollee dogoggora keessa galchuu dandeessu waan ta'eef xiyyeeffannoo itti godhaatii waanuma khayrii qofa dalagaa yoo ofii keessan dalaguu dadhabdan illee namoota dalagan jajjabeessaa isinii galee teessanii nu dhaggeeffatanii waa guddaa namoota waan khayrii dubbatan jechuudha. Maaliif carraa isin achi taa'aa jirtanutti fayyadamee namni sun ergaa ni dabarsu isin ilaalee namni wayyachi taa'uu danda'a waan ta'eedhaaf jechuudha isinii galee waan akkasii hojjedhaallee khayrii sharafadhaan isiniin jedha Hamza waan jettu qabdaa. Waan hin jiru qabu kana booda sagantaan itti aanu maal ni qaba? Sagantaan itti aanu tooppikiin keenya inni guddaan irraa kanuma kan guddaan. Kanuma. Eeyyee. Sagantaa sadii fudhannee dhufne. Sagantaa sadii keenya xumurree. Inni tokko waa'ee Faatottii Dubaayiiti. Sanas illee irraa dubbanneerra. Sanas irraa dubbannee jirra. Waa'ee Ramadaanarraas dubbannee. Waa'ee Ramadaanaa dubbannee waa'ee Ramadaannii biyya keessamoo biyya namaatti irra gaarii jedhamu waan dubbatamu irraa dubbannee kaafnee turre. Shamarran keenya immoo keessattuu kan biyya Arabaa jiran kun Ramadaanni kun yeroo dhufee jedhe hin gaddu hin yaadda'u hin ceemmaqu isinii galee wanti isaan yaadda'aniif maaliif sitti fakkaate yeroo Ramadaanni qaqqabee jedhu jechuudha Araboonni guyyaa rafaa oolu yeroo dhufee magriibni qaqqabu akka waan beettee nyaatanii hin quufnetti nyaata 90 barbaadu beette isaanii irratti nyaata gosa 90 shamarreen kun isa kaan dhiqaa isa kaan dachaasaa isa kaan taara mana keessa qulqulleessaa meeshaa sana dabaree qabsiiftee ol kaa'aa nyaata yeroo sana irratti itti nyaatanii faxaran kana bilcheessuudhaaf jettee asii achi daddarbaa wallaahi so difficult rabbiin isin haa gargaaru malee obboleewwan keenya shamaraa Ramadaana hin abaarinaa akka akkas taatan kan godhee jedhe hiree keessan malee Ramadaana miti kan akkas godhu Ramadaanni ilmoon shamaraa miidhamtu hin jedhu dhugaadha. Namoonni isin hojjechiisan sun maallaqa isiniif kafalu waan ta'eef akkuma sleebii yookaan gabraatti isin laalu warra rabbiin sodaa isaa keessan keenya yoon ta'in alatti ati kun osoo soomtu waan dadhabdutti fakkaachuu dhiisuu dandeessa. Because maallaqa siif kafalaa jira waan ta'eef ati akka maashinii wayii beektee tamma fakkeenyaaf osoo televezyiinii tokkotti sokkeetti itti sakkaatee jettee televezyiinichi sun osoo dhuma even transformeriin isaa yookaan AS paartiin isaa yookaan boordiin isaa osoo dadhabee jedheellee osoo ho'aa jiraate waan dadhabu sitti hin fakkaatu. Because sokkeetti itti sakkaatee jirta. Hojjetaa jira. Akkasitti ilaalu. Araboonnis shamaran kun mana kana keessa yeroo isiin akka beektee roobootii akkas jettu jechuudha. Waan isin dadhabdutti hin fakkaatan. Jarri maallaqa isaan jaatti siif kafalan qofa yaadu jechuudha. Kanaaf ati
hojii yookaan murtee arabootaan sirratti raawwatamu akka waan ramadaanni akkasii miidheetti rabbiin hin komatini ramadaanallee hin jibbin yeroo ni dhufu gammachuudhaan simadhu because kana carraa keetti akkas godhe malee rabbiin dirqaman akka akkas hojjettu sin ajajne si galaa jira miti biyya keessatti biyya alaatti osoo hin taane biyyuma kee adduma fedhe yoo ta'e jedhe ilmi namaa tokko humna isaatii ol akkasiif godhu even maallaqa keetiin illee yoo ta'e rabbiin dhowwaadha beektee wanta akkasiisuun jechuudha hanga inni dadhabu hanga inni maal ta'u akka inni boqotu akka inni maal ta'u seera qaba wanti hunduu jechuudha sinii galee kanaafuu ramadaana hin komatina carraa keessan hiree keessan waan kana keessaa sin baana jedhaati ramadaanichumatti immoo fayyadamaati yaa rabbi akkana dadhabee akkana ifaajeen hojjechaa jira sii galee isuma dadhabaa jiru kana maallaqa qofaan osoo hin ta'in yaa rabbi khayriitti naa galmeessi jireenya koo kana naa fooyyessii na boqachiisi jedha rabbiin kadhaa dadhabdanii wayita kadhatan keessatti du'aayin keessan maqbuulii ta'a malee yaaddoo ramadaanaa dhufe immoo ramadaanni kan jettu yoo ta'e jedhe carraadhuma waggaa dhufutti deebitee illee ramadaana sana qaqqabuu dhabuu dandeessa obboleewwan keenya qaqqaalii meeqa of biraa dhabnee jirra obboleewwan mee yaadadhaa fagoo hin deeminaa waggaa kana kan nu wajjin jiru isinii galee waggaa kana jechuudha kan nu wajjin jiru har'a garuu kan lafa jira jiru kumaaf kitila baay'eedha jechuudha waan isin dhibu hiriyaa keenya deengeddaa awwaalle kunoo hamzaan isin beeka sabsib jedhama rabbiin kan jannataa godhuuni hiriyaa kiyya waggaa dheeraa waliin turreedha mucaan sun nama dhukkubsatu yuusitti hin fakkaatu yeroo jaallaaltu nama nagaa nama guyyaa tokko mataa na bowwaafate dee hin beekne jechuudha sii galee mucaa bareedaa hundumti keessa nu tiktookii irratti hin beektu sinii galee eeyyee waggaa darbee jedhee anaa wajjin mana tokkotti faxaraa baanee jenne ramadaana jechuudha ijoollee ollaa jaraa jiran mana jaraa jiran ibsaara nuuf qopheessaa akkasitti waliin soomaa baane har'a garuu inni gara fuula rabbii jira hangasuma addunyaan ilma namaa kanaan yeroo asirra jiraan nu jaan argaa wal jibbinee wal hassarnee inni akkanaa isiin akkasii hanganuma addunyaan lubbuun hunda keenyaatu wabii hin qabdu addunyaa kanarratti hanga dandeessaniin waan khayrii dalagadhaa waan boru ofiifis maatiinis hiriyyaan keessanis ittiin qaanfanne wayii gochuuf yaala isiniif galaa jira miti haa xiqqaatu waanuma yoo waan gaariillee gochuu dadhabdan even is not odd even isinii galaa jira miti yoo waan gaarii gochuu dadhabdan illee waan badaa gochuu of tiksuu danda'uudha qabdu fakkeenyaaf anamma hamzaadhaaf bishaan kana kennee dhugi jechuun yoon dadhabe yeroo inni bishaan dhuguman gaaggaa isaarra rukutee fuula isaatti bishaan naqu yoon niise waa guddaa